Ashamaa jirtu hordoftoota fi daawwattoonni chaanaalii Almaas Toob jalatti argamtan hundumti keessan akkam turtanii? Egaa akkam yeroo kana geessan jecha qophii xiqqoo qabadhee dhufee qophiin keenya keessumattuu ijoollee biyya hambaa kan ilaallatu jechuudha waa'ee kaargoo irratti. Egaa ijoolleen lama ta'anii ijoollee keessumattuu Kwaatar keessatti mana maadaamiitu hojjetu. Ijoolleen kun lamaan mana maadaamii kan hojjetanii kan baay'ee wal jaalatanii baay'ee kan waliif yaadan gadda irratti illee yeroo kamillee kan wal jajjabeessan turanii biyya hambaa keessatti tokko tokkoof kan waliif yaadu kan waliif gaddu gadda keessatti illee kan wal jabeessaa turan jechuudha. Yeroo mana maadaamii jiranitti wal jabeessaa turanii baay'een kan wal jaalatanii hiriyoota wal jaalatan turanii lamaanii isaanii Kwaataridha kaargoo ergachuu barbaadanii jechuudha gara biyya. Egaa kaargoo kana yeroo erganii lama ta'anii mana tokko keessa waan hojjechaa jiraniif kaargoo kana maqaa ishee tokkootiin ergu jechuudha. Mi'a yeroo gara biyyaatitti ergan maqaa ishee tokkoon mi'a ishee ergiti. Ijoolleen akkasitti wal jaalatan sun lamaan isaanii gara biyya isaanii Itoophiyaatti galu jechuudha. Baay'ee wal jaalatu baay'ee wal amanu biyya hambaa keessatti waa baay'ee waliin dabarsaa turanii. Egaa kaargoo kana maqaa ishee tokkootiin ergu jechuudha. Lamaan isaanuu bakka tokkotti mi'a ofii ergatanii lamaan isaaniitu gara biyyaa galanii jechuudha. Egaa gara biyyaas galanii mi'i isaaniitis mi'a isaanis isheen tokko maqaa isheetiin waan ergiteef mi'i isaaniitillee gumruuk ga'ee isheen tokko dhaqxee gumruukii mi'a kana ni baastee jechuudha. Baastee jirti. Egaa hiriyaan ishee mi'a maqaa isheetiin ba'ee bilbiltee fi mi'a koo naaf kenni jettee ni gaafatti jechuudha. Egaa nuti jaalalli keenya biyya hambaa irratti kan akkasitti sii kufee sii ka'e waliin jennee wal jajjabeessu suni gaafa biyya keenyatti galle namni ni jijjiiramu jechuudha. Kanaaf biyya azaabaa keessatti wanta hin dabarre wanta hunda waliin dabarsanii gaafa biyyaatti galanii ishee sunis biyya ormaa keessatti akkamitti hojjettee akka fiddee biyya ormaa maal akka ta'e biyya ormaa nagarreetti argitee turte. Egaa isheen kunis mi'a ishee gaafa gaafattu bilbilaan bilbiltee mi'a koo naaf kenni jennaan mi'a maalii ani hin beeku jettee ni kaadde jechuudha. Jetteeni biyya hambaa irratti fira hin qabu yookaan immoo ijoolleen suman beekaa jedhanii akkasitti waliin dabarsan suni mi'a ishee ni kaadde. Egasii yookaan ijoollee jechumawwanii mi'a kana yeroo gara biyyaa erginu nama beeknu yoo ta'e fakkeenyaaf fira keessumattuu ijoollee jechumawwanii adaadawwan obbolaa fira ollaa yoo ta'e rakkoo hin qabu. Keessumattuu ijoolleen biyyuma hambaa irratti wal baranii walirraa fageenya biyyaatiinis ta'e biyya hambaa keessatti biyya hambaatu wal barsiisee biyya keenyattis wal barra jedhanii gaafa asii mi'a bakka tokkotti ergatanii ishee sun dhaqxee mi'a ishee san baastee mi'a kunaaf kenni gaafa jettuuni mi'a maalii jettee ni kaadde jechuudha. Nama beeknirraan yookaan immoo nama fira walii hin taane ollaa hin taane irraa mi'a ofiis ta'e qarshii ofiis ta'e walirratti erguun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Egaa fira kan hin taane ala mi'a keessanii akka hin ergine isheedhaan ala immoo homaa hin qabu jechaa turte. Amantaa keessanii irratti of hin gatinaadha. Yeroo biyya hambaa jiran nama biraati. Yeroo gara biyyaa galanirree akkasuma nama biraa ta'u jechuudha ni jijjiiramu. Gara biyya ofii galanii jijjiiramu. Kanaaf mi'as ta'ee qarshiis of eeggannoo wanta kamiyyuu yaa ta'u nama amanuun ni ulfaata bara kana keessa jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kuni obboleettii keenya kana ishee amantee mi'a ishee kaargoo ishee maqaa isheetiin ergite. Isheen immoo gaafa gara biyyaa galtuu maal keessa akka waliin darban maal akka waliin dabarsan ni dagatte. Mi'a obboleettii keenya kana isin beeku jettee ishee kaadde jechuudha. Lati tarii jireenya irraa fi itti fakkaachuu danda'a. Dafqi namaa oolee hin bulu.
dafqi namaa kan kee dhuunfaa kee fudhatee bada. Dafqi namaa namaaf gaarii miti. Kanaaf obboleettii keenya yoo kan dhageessullee ta'ee mi'a obboleettii keenya ishee si amantee hadaraa sitti kennattee obboleettii kootii biyya azaabarrattan baradhe waa baay'ee waliin dabarsine jette mi'a maqaa isheetiin ergitee isheenillee akkasumarree mi'a san baafattee obboleettii keenya ni kaadde jechuudha. Egaa obboleettii keenya waaqayyoon dafqa keessiif haa barbaadu. Ishee dhoowwatteef immoo waaqayyoon libbonaa siif haa kennu yookaan dandeessu ta'e mi'a obboleettii keenyaa kana akka deebistuuf taasisi. Maaliif waa hedduu waliin dabarsitanii jirtu jireenyi biyya hormaa